Dhalli namaa erga gara addunyaa kanaa dhufee jiruu fi jireenya eegalee karaa adda addaatiin walquunnamaa. Walquunnamtii kana keessattis wal jaallachuun, walitti firoomuun akkuma jiru, wal jibbuun, walirraa fagaachuunis ni jira. Namoonni akkaataa wal fakkeenya saalaatiin, umuriitiin, sadarkaa barnootaatiin, hojiinii fi kanneen kana fakkaataniin walitti dhufuun hiriyoomuu yookiin firoomuu danda'u. Haalli kunis walitti dhufeenyi namootaa sadarkaa adda addaa akka qabaatu taasisa. Kanaafuu nama hundatti firoomuun yookiin hiriyoomuun hin danda'amu. Hiriyaa baafachuun namarraa namatti adda adda ta'uu danda'a. Kunis namni hundinuu ulaagaa mataa isaa waan qabuufidha. Namni hundinuu ulaagaawwan isaa keessatti nama yaadaa fi amalaan walii galu caalaatti filata. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoonni chaanaalii Daree Show. Nagaan kiyya kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jechaa guyyaa har'aa kana qophii mata dureen isaa Addooyyee jedhu qabadhee isiniif dhufeen jira. Qophicha hanga dhumaatti daawwadhaan affeerraa kooti. Daree Show faaraa kan taatan subscribe gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Uummata Oromoo biratti hiriyummaan aadaa kabaja guddaa qabudha. Keessumaayyuu Addooyyeen shamarran Oromoo biratti haalaan beekamaadha. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa fi maalummaa hiriyummaa isaanii ittiin agarsiisanidha. Kanaafuu Addooyyeen kan ijoolleen durbaa naannoo fi umuriin walitti dhiyaatan hanga waliin jiraatanitti wal jaallachuu fi waliif dhaabbachuuf waadaa walii galanidha. Waadaan walii galan kun kan kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta'a. Haalli kakuun kun itti raawwatus seera mataa isaa qaba. Dura jarri lamaan quba moggee walii qabatanii akkana jechuun waliif kakatu. Addooyyee, Addooyyee, ookoo, yoon lammata maqaa kee dhahee maqaa koo duuti haa dhooftu. Jechuun isheen lammaffaallee koollee duuti haa dhooftu jedhanii waliif kakatu. Kakuu kana booda hiriyoonni lamaan Addooyyee waliin jedhu malee maqaa walii hin waamani. Naannoo tokko tokkotti immoo hiriyoonni lamaan maqaa biroo walii moggaasuun wal waamu. Fakkeenyaaf Arsiitti Kummuudee, Hanguggee fi Bililleefaa walii moggaasuun wal waamu. Waadaa waliif galan kana eeguuf jecha dubara kan biroo moggoo maqaa isaanii taatellee maqaa ishiitiin hin waamani. Addooyyeen lamaan yeroo gammachuus ta'e yeroo gaddaa wal biraan dhabamani. Yeroo boqonnaa isaanii waliin dabarsu. Dhimma qaban hundarrattis waliin mari'atu. Gaaffiin jaalalaa yoo isaaniif dhiyaate waa'ee gurbaa isaan jaallatee iyyafatanii irratti mari'atu. Mariin kunis waa'ee amala gurbaa, hojii isaa, harka qalleessa yookiin sooressa ta'uu isaa fi kanneen kana fakkaatan irratti ta'uu mala. Haaluma kanaan ulaagaa kaadhimummaa guutuu fi dhiisuu isaa mirkaneeffatu. Kana malees gammachuu warra isaanii irratti waliin hirmaatu. Fakkeenyaaf yoo maatiin isaanii sirna adda addaa godhatan nuffii tokko malee wal gargaaru. Haaluma kanaan gaafa rakkoos ta'e wal biraa hin baqatanii. Hundaa caalaa immoo qophii cidhaa walii irraa hin hafanii. Qophii cidhaa walii irratti hirmaachuun Addooyyeen heerumaaf qophooftu maal gochuu akka qabdu gorsuuni. Akka isheen haala gaariin mana ishee qabattu yaadaan gargaaru. Kana malees kan misirroon fudhattee heerumtu dhangaa adda addaa qopheessanii mi'a manaa fi uffata bitanii waliif gumaachu. Sirba jala bultii cidhaa waliin sirbu. Dhumarratti gaafa heerumaa ba'ee fi tartarii baafachuun bu'anii fira boosisu. Walumaa galatti Addooyyeen haala shamarran jireenya isaanii keessatti gaddaa fi gammachuu irratti waliif dhaabbatanii fi jaalala waliif qaban ittiin ibsatanidha.
Egaan qophiin har'aaf Addooyyee irratti qopheessinee isiniif dhiyeessine kan hangammaa ture. Chaanaalii Daree Shoof haaraa kan taatan subscribe gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Afaan Oromoo waliin haa guddifnu.